Xalayaan Jiimii Kaartar Koloneel Mangistuu Hayilamaaramiif barreesse argamuun himame. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeerra. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun nu waliin tura. Xalayaa Jiimii Kaartar Koloneel Mangistuu Hayilamaaramiif barreesse argamuun himame. Walitti bu'iinsa gaanfa Afrikaa keessa jiru ilaalchisee dubbii dubbadheen dhibdeen uumame akkaan na dhibeera jedha. Xalayaa kana jalqaba bulchaa Itoophiyaatiif mata duree isaa irratti bakka barreessitti. Xalayaa kana pirezidaantii duraanii Itoophiyaa Koloneel Mangistuu Hayilamaaramiif kan barreessan pirezidaantii duraanii USDO kana boqotanidha. Xalayaan kun waggoota 46 dura kan barreeffame hariiroo Itoophiyaa fi Ameerikaa dhibdee godhatteeti barraa'eera. Xalayaan kunis marsariitii mootummaa US seenaan itti galmaa'u Office of the Historian jedhamu irratti barraa'ee argame. Torban kana waggaa 100ffaa isaaniitti kan boqotan Jiimii Kaartar keessumaa biyya gaanfa Afrikaa waliin hariiroo qaban kan qeeqaa dabalatee tureera. Ameerikaan biyyoonni Afrikaa hundinuu tokkummaa daangaa isaanii akka kabachiisan deeggaraa ni gooti jechuun dubbataniiru. Biyyoonni walitti bu'iinsa furuuf karaa nagaa hin qabne hordofuu isaanii ni qeeqna jechuun Kaartar ejjennoo isaanii xalayaa kana irratti dubbisaniiru. Jiimii Kaartar ergaa gara aangootti dhufanii booda giddu galeessa bahaa nagaa buusuun isaanii keessumaa Ameerikaan imaammata alaa ishee jijjiirtee ta'a jedhanii akka namoonni hubatan taasiseera. Jiimii Kaartar bara 1977 pirezidaantii US ta'uun kan muudaman yommuu ta'u, ebla bara 1977 keessa Ameerikaan buufanni Qaanja'u Eertiratti akka argamu cufamuu fi waliigalteen Itoophiyaa fi Ameerikaa gidduu ture adda cituu beeksisee ture. Kana booda Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam fuula isaanii guutumaa guututti gara Sooviyeetitti jijjiiratan. Ameerikaan immoo Soomaaliyaa deeggarsa waraanaa taasisuu jalqabde. Xalayaan Kaartar pirezidaantii Itoophiyaa yeroo saniif barreessan yerootti hoogganaan Soomaaliyaa Meejar Jeneraal Ziyaad Barreen Itoophiyaa weerarutti ture. Jiimii Kaartar xalayaa isaanii keessatti nuti Soomaaliyaan Ogaaden weeraruu ishee hin deeggaru jechuunis dubbateera. Soomaaliyaatti wanti dubbanne hanga daangaa Itoophiyaa keessa jiranitti nu biraa deeggarsa waraanaa akka hin arganne jedhan xalayaa kana irratti barreeffamaniiru. Yeroo sanatti Itoophiyaa fi Ameerikaa gidduu dhibdeen ture bulchiinsa mootii Hayila Sillaasee irraa kan ka'edha. Ameerikaan bara bulchiinsa Niksans ta'ee Foord imaammata alaa hordofaa turte sirrii miti jechuun kan falman saayintistii siyaasaa Ayowaanis Moonzikidha. Ameerikaan waliigaltee waraanaa waggoota 25 turu bara 1953 Itoophiyaa waliin kan mallatteessite. Itoophiyaan naannichatti gahee ol aanaa qabdi jechuun yaaddeerti. Mootiin yeroo sanii Itoophiyaa Hayila Sillaaseen hariiroo pirezidaantii Niksan waliin qaban guutumaa guututti adda kutuu baatanis hariiroo isaanii laafaa tureera. Ilaalcha Ameerikaan dargii ilaalchisee qabdu waan sirrii miti ilaalcha jedhu kan qaban hayyuun kun Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam fuula isaanii gara Sooviyeetitti yeroo garagalfatanitti kuni kan ta'edha. Koonyaa Eertiriyaa keessatti nagahaan bu'ee argamuu barbaanna biyya isaaniitti nagahaan bu'ee arguus ni feena jedhan. Hayyuun siyaasaa Ayowaanis bulchiinsi Kaartar yeroo waraana Ogaaden ejjennoo tokko hin agarsiifne jechuun qeeqa isaanii yeroo sanitti itti fufee ture. Keessumaa waliigaltee Soomaaliyaa waliin taasisaniin akka qeeqan ibsaa turaniiru. Jiimii Kaartar Itoophiyaan sarbama mirga namaa raawwatte jechuun isaanii hariiroo Finfinnee waliin qaban laaffisaniiru. Qeeqtonni immoo Soomaaliyaanis sarbama mirgaan himatamti jechuun adeemsi Kaartar hariiroo Itoophiyaa fi Ameerikaa akka laafu taasisu ibsan. Kaartar bara bulchiinsa dargii qofa osoo hin taane bara bulchiinsa Addawaawillee maqaan isaanii Itoophiyaa waliin kan ka'udha. Keessumaa filannoo akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1997 ture irratti gama paartii biyya bulchuu hanqina homaa hin agarre jechuun isaanii qeeqamaa turaniiru. Erga aangoo irraa bu'anii booda dhaabbata wiirtuu Kaartar jedhamu hundeessuun mirga namoomaa fayyaa fi filannoo taajjabuu irratti bobba'anii turan. Jiimii Kaartar hariiroo Itoophiyaa waliin qaban qormaata kan makate ta'us dhibee Geenii Woorm jedhamu qolachuuf dhaabbanni isaanii Itoophiyaa keessa hojii baay'ee hojjechaa turuun isaanii amanamummaa argateera. Aanaa Amuruutti namoonni 17 ijoolleen isaanii hidhattootatti makaman jedhaman hidhamuun himame. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Amuruutti manguddoo ganna 75 dabalatee namoonni 17 ijoolleen isaanii hidhattoota waraana bilisummaa Oromootti makaman jedhaman hidhamuu isaanii jiraattonni himaniiru. Aanichatti qonnaan bultoota hidhaa ji'a 7 booda gadhiifaman keessaa namoonni ijoolleen keessaa bosonarraa hin deebine jedhamuun hidhaman keessaa namni tokko sagalee jaarmanitti dubbii kana himaniiru. Manguddoon ganna 75 tokko himannaa wal fakkaatuun irra deebiin to'annoo jala oolaa turanis jedhame. Bulchaan Aanaa Amuruu obbo Dinsaa Dhuguma
maatiin ijoollee isaanii hidhattootatti makaman akka fidan kallattii kaa'ameen miseensonni maatii akka hin deebine himaniiru. Itti dabaluunis ijoollee isaanii fiduuf ji'a tokko yookaan lama kennameefii jira. Hedduun hidhamanii gadhiifamaniiru jechuun dubbii kana mirkaneesseera. Ji'a tokko dura aanaa Amuuruu keessatti namoonni 130 ol ta'an miseensi maatii isaanii waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qaba jedhaman hidhamuun isaanii kan yaadatamudha. Oduu kana kan gabaase Sagalee Jaarmanii. Finfinneetti lakkoofsa herrega baankii banachuuf waraqaan eenyummaa faayidaa ulaagaa ta'e argame. Baankileen magaalaa Finfinnee keessatti argaman maamilli lakkoofsa herregaa baankii banachuuf waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa ulaagaa jalqabaa gochuu beeksiseera. Hojimaanni kunis har'a Amajjii 1/2025 akka lakkoofsa Awurooppaa irraa eegalee hojii irra kan oolu jedhameera. Akkaataa qajeelfama baankii biyyaalessaa guyyaa har'aa irraa eegalee baankileen magaalaa Finfinnee keessatti argaman hundi isaaniiyyuu hojimaaticha hojii irra oolchuu jalqabaniiru jedhama. Ulaagaan kunis adeemsa keessa guutuu biyyattii naannolee hunda akka wal gahu himameera. Naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaatti nagaa waaraa fiduuf hojiin qindoominaan hojjetamaa jiru bu'aa fideera jedhame. Naannolee Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuzitti nagaa waaraa fiduuf hojiin qindoominaan hojjetame bu'aa fideera jedhan. Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Biiniyaam Mangashaa uummanni naannoo lamaanii aadaa, duudhaa fi hariiroo hawaas dinagdee wal fakkaatu qabaachuudhaan baroota dheeraaf waliin jiraachaa turuu himan. Obbo Biiniyaam akka jedhanitti aanaalee fi gandoonni naannolee lamaanii wal daangessan qindoominaan farreen nageenya naannawa daangaa bulchiinsaa irra socho'aa turan karaa nagahaatti deebisaniiran jedhan. Hoogganaan itti aanaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa itti gaafatamaa damee ittisaa fi hiikaa walitti bu'iinsaa obbo Hayilee Gurmeessaa gama isaaniitiin naannolee lamaanitti fayyadamummaa waliinii mirkaneessuuf tattaaffiin taasifamaa jira jedhan. Keessattuu obbolummaa fi tokkummaa uummata naannawa ollaa jiraatu cimsuuf hojiin ijaarsa nagahaa hojjetamaa turuu eeranii biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa odeeffannoo kana keessatti eereera. Hidhattoonni waamicha nagahaa mootummaa fi uummataa taasise fudhachuun galan giddugala leenjii haaromsa Sarbaatti simannaan taasifameef. Manguddoonni abbootiin amantii hooggantoonni mootummaa giddugalichaa argamuun hidhattoota waamicha nagahaa fudhachuun galan kanaaf simannaa taasisaniiru jechuun himame. Naannoo Amaaraatti waldhabdii waggaa tokko oliif tureen uummanni naannichaa rakkoo dinagdee fi hawaasummaa hedduu dabarsaa jira. Naannichi rakkoo kana keessaa akka ba'uuf mootummaa fi uummanni irra deddeebiidhaan waamicha nagahaa taasisaa turuun kan yaadatamudha. Hidhattoonni naannicha keessa socho'anis waamicha karaa nagahaa fudhachuun giddugala haaromsaatti galaa jiraachuun dubbatame. Odeeffannoon kominikeeshinii naannoo Amaaraa irraa argame akka agarsiisutti hidhattoonni waamicha karaa nagahaa fudhatanii giddugala haaromsaa Sarbaa galanitti meeshaa waraanaa mootummaaf dabarsanii kennuu isaanii itti gaafatamaan ittisa biiroo nageenyaa fi tasgabbii naannoo Amaaraa Barrihuun Mangistuu dubbataniiru. Akkasumas humnoota waamicha nagahaa mootummaa fi uummata naannichaa fudhachuun galaniif leenjiin karaa misoomaatti akka isaan galan nu gargaara jechuun dubbataniiru. Magaalaa Shaggaritti misoomni koriidarii kiiloomeetira 135 uwwisu hojjetamaa jiraachuun himame. Magaalaa Shaggaritti hojii misooma koriidarii marsaa jalqabaan misooma bu'uuraalee koriidarii qindaa'an lafa kiiloomeetira 135 uwwisu ijaaramaa jiraachuu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa beeksisan. Hojiiwwan misoomaa koriidariin kun magaalichaa kan ammayyeessuu fi bu'uuraalee misoomaa damdaneessaa waggoota hedduuf tajaajiluu danda'amu ijaaramaa jiraachuu himan. Hojii kanaan bu'uuraalee misoomaa kanneen akka bishaanii, elektirikii, teleekoomii, daandii konkolaataa, daandii lafoo fi beeskileetii akkasumas bakka dhaabbii konkolaataa bakka uummanni haara itti galfatuu fi kanneen biroos ijaaramaa jiraachuu himan. Daandiiwwan gurguddoo magaalichaa keessa qaxxaamuran kan jiran ta'uu himanii dhaabbilee federaalaa waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuus dubbataniiru. Dabalataan qabeenya kutaalee magaalaa qaban bu'uura godhachuudhaan ijaarsa adda addaa qabaatan taasifamuun isaaniis himameera. Haaluma kanaan koyyee giddugala faayinaansii, galaan giddugala indaastirii, andoodee giddugala loojistiksii, sabbataa zoonii qindeessaa fi oomishaalee alergii fi alaagalchii, sulultaa fi manni abbichuu ammoo zoonii giriin beeltii jedhamu jechuun dubbataniiru. Waldaan Fannoo Diimaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti hojjettootaa fi ambulaansii irratti haleellaan raawwatamu hime. Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti haleellaa suukanneessaa hidhattoonni ambulaansii 2 irratti raawwataniin konkolaachiftoota irratti miidhaa ulfaataa qaqqabsiisuun beeksiseera. Haleellaan kun torbee darbe naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Sibuu Siree fi naannoo Amaaraa godina Gondar Kaabaatti kan raawwatame yoo ta'u konkolaachiftoota ambulaansii lubbuu baraarsaaf socho'aa turan dhukaasa hidhattootaan hin beekamneen miidhamuu isaanii himaniiru. Itti gaafatamaan kominikeeshinii Waldaa Fannoo Diimaa Itoophiyaa obbo Masfiin Darajjee
konkolaachistoonni ambulaansii lamaan irratti miidhaan cimaan irra gahe hospitaalatti yaalamaa jiraachuu himaniiru. Kanaaf humnoonni haleellaa raawwatan kamiyyuu tarkaanfiin kun waliigalteewwan Jeenevaa idil-addunyaa Itoophiyaan mallatteessite kan faallisu ta'uu fi kaayyoo waldichaadhaan ala ta'uu hubachuun hojjettoonni tola ooltotaa fi konkolaattonni waldichaa bilisaan socho'uu akka danda'aniif gocha akkasii irraa akka of qusatanis ni hubachiisna jedhan. Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa hojjettootaa fi ambulaansii irratti haleellaa yeroo raawwatamu kan jalqabaa miti. Onkololeessa 27 bara 2023 ambulaansiin qabeenya waldaa Fannoo Diimaa Itoophiyaa taatee fi waldichi tajaajila misooma kennuuf itti fayyadamu lakkoofsa gabatee isaa ET-5 ta'e bakka mooraa buufata fayyaa aanaa Haruu keessa dhaabbatee jirutti hidhattootaan gubachuu gabaasuun ni yaadatama. Waggaa tokkoon dura ammajjii bara 2024 konkolaachisaa ambulaansii waldaa Fannoo Diimaa Itoophiyaa naannoo Tigraay damee Embaastinaayiti kan ta'e Walduu Aragaawii rasaasa namoota eenyummaan isaanii hin beekamne irraa dhukaafameen ajjeefamuun kan yaadatamudha. Konkolaachisaan kun lubbuu haadha deessuu tokko baraaruuf konkolaachisaa osoo jiru itti dhukaafamee ajjeefamuun gabaafamee ture. Abbaa ijoollee 6 kan ta'e konkolaachisaan kun ammajjii 10 bara 2024 galgala naannoo sa'aatii 5:20tti ulfoo ciniinsuun qabamtee fiduuf ogeessa fayyaa waliin gara ganda Haddii Haram jedhamutti osoo imalaa jiru waldichi ibsa isaa kenneen akka ajjeefame ibsee ture. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya gara oduu biyya alaatti isin dabarsina. Yukureen hujuummoo boba'aa Raashiyaa gara Awurooppaa geessu addaan kutuu ibsite. Yukureen hujuummoo boba'aa Raashiyaa gara biyyoota Awurooppaa geessu addaan kutuu ishee gabaasa isaa keessatti hirtirti. Dhiyeessii gaazii Raashiyaa karaa Yukureen biyyoota gamtaa Awurooppaaf darbu waliigaltee waggoota 5f dhaabbata geejjibaa boba'aa Yukureen Naaftogaazii fi Gaazpiroom Raashiyaa gidduutti ture xumuruu ibseera. Pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zelenskiin kanaan dura biyyi isaanii Raashiyaan diinagdee keenya irraa biiliyoona dabalataa akka argattu akka hin eeyyamne ibsuu isaanii gamtaan Awurooppaa akka qophaa'uuf yeroo waggaa tokko kennee tureera. Dhiyeessii karaa Yukureen darbuu dhaabbachuu isaarraa barri boba'aa Raashiyaa gatii gadaanaa gamtaa Awurooppaa dhaqaa ture kan dhabamsiisudha jedhama. Raashiyaan gabaa barbaachisaa kan dhabdu yoo ta'u, pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Putiin garuu biyyoota gamtaa Awurooppaattu caalmatti miidhama jechuun dubbataniiru. Gamtaan Awurooppaa erga Raashiyaan bara 2022tti Yukureen irratti weerara guutuu jalqabdee asitti boba'aa Raashiyaa irraa argattu haalaan hir'atuun himameera. Raashiyaan boba'aa gara biyyoota Awurooppaatti ergiturraa waggaatti galii yuuroo biiliyoona 5 kan argattu ta'us ni gabaafama. Pirezidaantii Kooriyaa Kibbaa duraanii irratti ajajni hidhaa bahe. Manni murtii Kooriyaa Kibbaa pirezidaantii biyyattii aangoo irraa kaafaman Yoon Suuk irratti ajaja hidhaa baasuu isaa qorattoonni kibxata kaleessaa baasanii turan. Dargaggoonni dhibbaan lakkaa'aman karra mana jireenyaa dhuunfaa isaanii biratti walitti qabamanii taasisaniin Yoon Suuk labsii seera waraanaa muddee 3 bara 2024 baasan irratti yeroo sadaffaaf gaaffiidhaaf dhiyaachuu dhabuu isaaniitiin qorattoonni kun ajajni akka irratti bahu gaafatan. Kibxata kaleessaa waaree booda namoonni hedduun mana Yoon alatti barreeffamaa fi alaabaa Kooriyaa Kibbaa qabatanii dhaadannoo seerri waraanaa seera qabeessa aangoo irraa kaasuun seera qabeessaa miti jechaa turaniiru. Ajajni hidhaa fi ajajni sakatta'insaa ganama har'aa irratti bahuun waajjirri muummee qorannoo waliinii Yoon irratti geggeeffamaa ture hubachiiseera. Tajaajilli nageenyaa pirezidaantii Yooniin eeggamu kanaan dura ajaja sakatta'insaa kabajuu waan dideef jecha qorattoonnii fi poolisiin hidhaa kana raawwachuu danda'uu fi dhiisuu isaanii wanti ifa ta'een jiru. Gareen seeraa kun Yoon ajaja hidhaa kenname seera qabeessa kan hin taanee fi gatii hin qabne jechuun isaa ajajni kun hojii irra akka hin oolle gaafachuu waadaa galaniiru. Oduu biraatiin haleellaa Ameerikaa raawwatte hordofuun Huutiin Yaman ofirraa ittisuuf qophiidha jette. Akka waraanni Ameerikaa jedhutti iddoowwan Huutiin Sana'aa keessa socho'anii fi naannoo qarqara galaana Yaman keessatti rukutaa hedduu hammeessiteerti. Huutiin sochii humna galaanaa Israa'el daangessuuf jecha dooniiwwan galaana diimaa keessa socho'an haleeluu erga jalqabdee waggaa tokko ol ta'eera. Dubbi himaan finciltoota Huutii Yaman Muhammad Abdul Salaam akka jedhanitti Ameerikaan kibxata kaleessaa haleellaa hedduu ejjennoowwan magaalaa guddittii biyyattii Sana'aa keessatti erga raawwattee booda Yaman ejjennoo ishee himteerti jedhan. Akka waraanni Ameerikaa jedhutti kibxataa fi wiixata walitti aansuudhaan akka hidhattoonni Huutii naannoo Sana'aa qarqara galaana Yaman keessatti argaman irratti haleellaa cimaa raawwatteerti jedhan. Doonii humna galaanaa fi humni qilleensaa Ameerikaa wiirtuu ajajaa fi to'annoo Huutii bakka oomishaa fi kuusa meeshaalee waraanaa sadarkaa ol aanaa qabu haleeluu isaanii marsariitiin ajaja giddugaleessa waraanaa Ameerikaa beeksiseera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun har'aaf qabanne kanan gammaatti dhaggeeffattaniidha waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.